Saulin qaraibu daribatu qarrisa Dawitin argatu malgodu gocha gofta inafani deresu gabab sundandani ulfina gara ulfinati guddina gara guddinati nafi Radi bena gasin gafadha yoya hundi keessan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin baga jiraattan amen jecha waaqayyo keessa kutaatu ko dubbise radi bena gal ko sini Yesuus barbaada jecha waaqayyo kutaan dubbisu barbaadu Timotos jalqaba boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irraa akkas jedha namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun waan muraasaaf nama gargaara nama waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu waan baay'eef nama gargaara jireenya ammaa fi isa dhufuufillee abdiin isuma keessa jira qalbiin keessan baay'ee na waliin akka gammadeeru naagala fuulli keessan garuu kana caalaa akka inni barbaada yeroo tokko waan guddaa kanaaf galataa galchitan barbaada galanni waaqayyoof haa ta'u nageenyi waaqaa isiniif haa ta'u maqaan kiyya gammachuu duubee bonayyaa jedha duubee jechuun liqii jechuun miti duubee jechuun ilma abbaan duuba dhalate yookiin abbaan isaa bakka hin jirretti yoo dhalate duubee baafata gujiini kanaaf duubee jedhame ani barreessaa fireeshii miti kitaabi kowaadha eebbifamu kun kitaaba lammataati kitaabi kiyya jalqabaa guddinaaf bilchinaadha kanaan dura kan eebbifame kitaaba irraa eebbifamu immoo otoo guyyaan jiru fiigee kitaabi kiyya jalqabaa guddinaaf bilchinaadha kitaaba kana ilma koo hangafaatiin kun namoota hedduun dubbisaa turtanii beeka kitaabi inni har'a eebbifamu immoo kitaaba lammataati kitaabi adoo guyyaan jiru fiig jedhu kun kaayo isaa guddaa qabiyyee isaa guutuu dubbistanii argattanii wanni guddaa inni nu barsiisu maali kanaan jettanii addunyaa lafaa kanarratti haga bara latti dadante yookaan haga lafti yookaan addunyaan kun uumamte jalqabee namooti bindillaan yookaan namoonni danuun addunyaa kanarra jiraatanii darban namoota addunyaa kanarra jiraatanii darban kanneen keessaa warri nuti amma maqaa isaanii yaadannuuf beeknu namoota baay'ee muraasaa fi qubaan laakkaa'amuu danda'aniif namoota baay'ee isaanii eenyummaa isaanii tun beeknu yookaan addunyaa lafaa kanarra fuula lafaa kanarra jiraachuu dhabuu isaaniitu hin beeknu akka carraa ta'ee namoota tokko siidaa awwaala isaanii irra itti dhufnee maqaa isaanii siidaa irraa dubbisnee dhaguu dandeenya lafarra jiraachuu isaatu namoota hedduu jiraachuu isaanii hin beeknu namoonni nuti jiraachuu isaanii yaadannu namoonni muraasni qubaan laakkaman sun namoota yeroo isaanii kenname keessatti dammaqanii fi kaayoo uumamaniif yookaan kaayoo isaaniif kennan yeroo isaaniif kennametti hojjetanii addunyaa kanarratti seenaa galmeessuun faanni jiraachuu isaanii cirracha seenaa irratti hafe namoota akkasii yeroo hundumaa maqaa isaanii kaasa namoota kaan garuu jiraachuu isaaniitu tizemmisau yallan namoota tokko immoo jiraatanii seenaa hojjetan seenaa isaa hojjetan immoo seenaa hamaa waan ta'eef addunyaa kanarratti waa hadhaa hojjetan waan ta'eef in yaadataman namoonni akkasii yoo yaadatamaniyyuu seenaan kan isaan yaadatu hammina isaaniitiin waan ta'eef kan isaan ittiin yaadataman bakka maqaa isaanii kan hundumatti abaaramaa jiraatan kitaaba adoo guyyaan jiru fiig jedhu kaayoo nuuf kennameef yeroo nuuf kenname akka nuti wal simsiisuu dandeenyu kaayoo jiraannuuf yeroo barbaadamu keessatti applied gochuu akka dandeenyu raawwachuu yookiin muummessuu akka nuti dandeenyu qajeelfamoota jecha waaqaa guddaa nuuf kennu dhugumaan kallattii jireenya keenyaa guddaa nu agarsiisa dhiyama mana kitaaba kun kan afaan guutadhee akkan dubbadhu wani na godhu kitaaba kana namni barreessu barreessaan kitaaba kana ana waan ta'eef otoo hin ta'in ergaa kitaabicha keessa jirurraa ka'eeti jireenya kee keessatti dhuunfaan ergaa waaqayyo itti empower na godhe bakka namoota qoodutti illee dhuga baatii jireenya baay'ee namoota baay'ee irra kan argadhe sagantaan waaqayyo dhala namaatiif qabu inni guddaan akka namni kaayoo qabatee gara addunyaa kanaa dhufee hin jiraate ulfina waaqayyo ibsuufi sagantaan sheexanaa inni guddaan immoo akka namni ganna malee yookaan umurii isaa keessatti cabee ijoollummaa isaatti akka namni du'u otoo hin taane sagantaan sheexanaa akka ati ganna malee caddee duutu odoo hin taane akka ati kaayoo malee jiraattee duutu barbaada
waggaa 100 waggaa 80 jiraachuun kee seexana cinku wanni seexana cinku umurii siif kenname keessatti yeroo siif kenname keessatti ajandaa waaqayyo sirraa qabu gara fuula lafaa kanaa fidee lafarratti kaayoo saniif jiraachuun kee akka nama gumaa ila keessa seexana waraanuuti. Sheexanni addunyaa lafaa kanarratti caddee akka ati duutu hin hojjetu akka ati kaayoo malee jiraattee duutu barbaada. Waggaa dheeraa lafa jiraachuun qofti jijjiirama fiduun qabu kaayoo qabatanii jiraachuun baay'ee murteessaadha. Yaada nama tokko isinii kenna Dr. Miles Monroe baay'ee jaalladha jecha kana. Jiruu namaa keessatti gaddi guddaan du'aa miti jireenya kaayoo hin qabneedha. Duuti hojii gaarii nuti qabnu ajjeesuu hin dandeettu. Addunyaa kanaaf hojiin gaarii nuti kenne dabarru ijjumaa hin du'u. Addunyaa lafaa kanarratti assignmentii qabannee gara fuula lafaa kan dhufneef addunyaa kanaaf assignmentii addunyaan kun qabduuf deebii qabannee dhufne saniif keessaa baasnee lafarratti deebii akka teenuuf waaqayyoon waama isa kanaaf immoo qajeelfamicha waaqayyoo argan. Tokko nama ta'uuf yaadamte taasisa jedhu. Nama ta'uuf yaadamte taasisa. Nama ta'uuf yaadde otoo hin taane nama ta'uuf yaadamte ta'e. Nami ati nama akkasii ta'uu barbaada jettee waan baay'ee yaaduu dandeessa. Waaqayyo nama akka ati ta'etu barbaadu ta'e. Jecha waa'ee leencaatiif barreeffame tokko Ingiliffa isaa yoo qajeelchuu dadhabe malee no matter the economy of the jungle I can never eat grass. It is not pride. It is just who I am. Akkas jechuun haala dinagdee bosonaa ol ta'uuf gadi bu'uu danda'a. Angaruu ijjumaa marga dheeduu hin danda'u. Marga dheeduu yookaan marga nyaadhu jechuun kijibuuf miti anattuu uumamaan eenyummaa marga dheeduuf keessaan qabu. Haala dinagdee bosonaa irratti hundaa'u jireenyi kiyya uumama kiyya irratti hundaa'a eenyummaa kiyya irratti hundaa'a kana leenca jedhe. Ani immoo dhaamsi ansii qabu dhuunfaan nama as keessa jirtu umuriin kee 80 yoo ta'e, umuriin kee 50 yoo ta'e, umuriin kee 20 yoo ta'e, umuriin kee 15 yoo ta'e nama ta'uuf yaadamte ta'e. Nama ta'uuf yaadde caalaa nama ta'uuf yaadamte taasisa jedhu. Inni kun warra du'an keessaa kan kitaaba qulqulluu kitaaba wayyicha kan jiru afaan Oromoo gujiitiin barreeffame irratti Efesoon 5:14 ati karaa fiisa jirtu dammaqii du'aaleeyyii keessaa ka'e Kiristoos siif ibsa. Ati yaa isa raftuu dammaqi warra du'an keessaas ka'e Kiristoos siif ibsa. Warra du'an keessaa kai kutaan kitaaba wayyichaa yookaan kitaaba qulqulluu warra du'an jiru kun namoota fooniin du'an utuu hin taane namoota lubbuun jiran garuu hafuurri isaanii du'e warra jiru Kiristoos of keessaa hin qabne namoota kaayoo malee jiraatanii fi daandii kaayoo irra deemuu hin barbaanne biyya lafaa bituuf otoo hin taane biyya lafaatiif bitamanii warra jiraatan namoota eenyummaa isaanii kan dhugaa gurguranii fi warra mul'ata tokko malee jooraa bara isaanii fixatan jennee fudhachuu dandeenya namoota akkasii. Fuula lafaa kanarratti namni du'an garuu kamiidhaan lafarra yaa'u lakkoofsaan qabu warri kaayoo jiraatanuuf tokko hin qabnee fi kennaa isaanii baasanii lafaaf eebba ta'uurra hannaaf malaammaltummaa warri jiraatan nama jibbuu karaa sassaabdummaa of tuuluu fi namoota biraa dhiibuu jireenya isaanii warra godhatan namoota kaayoo qaban hacuucuu fi karaa itti cufuuf warra jiraatan isaan miilaan lafarra jiru malee warra du'an jedha kitaabni qulqulluun. Arda waaqayyo warra du'an keessa kan yaada jedhu kanaan nu dammassuu barbaada anis dhaamsa kana isinidha. Inni kun yaadota lama qaba. Inni sadaffaani yeroo siif kennametti hojjedhu ka jiru. Yeroo siif kennametti hojjedhu. Gooftaan Yesuus jecha inni jedhee akkas dubbisa. Kitaaba qulqulluu Gondooroo haala jedhu irraa fudhadhe afaan Oromoo aduu guyyaan jiru hojii abbaan kiyya na ergee hojjechuu malle halkan eenyullee itti hojjechuu hin dandeenye dhufaaye. Yaada kanarraa badhe yaadi an dubbachuu barbaadu halkan eenyullee itti hojjechuu hin dandeenye dhufaaye. Yeroo amma nuti qabnu kun siizinii amma nuti qabnu kun carraawwan gaggaariin bara keessan nuuf kenname kun akka nuti itti hojjennuuf kaayoo keenya mul'ata keenya ergama waaqarraa fudhan mana waaqayyoo keessatti gumaacha keenya akka nuti kontribuut goonu waan nurraa eeggamu akka nuti gumaachinuuf waaqayyo carraawwan baay'ee nu kenneera. Nageenyi, fayyaan, umuriin dargaggummaa, dandeettiin talentiin nuuf kenname mul'ati yaadoti haalinni waaqayyo nuuf kennu nagaa jedheera wantoonni baay'een dandeettiin dubbii wanni garagaraa opportunity jireenya keenya keessatti waaqayyo nuuf kenne yeroo waaqni nuuf kennetti hojjechuu addunyaa kanarratti wantooti to'annaa uumamaati yookaan to'annaa kennaa ol ta'an namtolchee fi taateewwan uumamaa baay'een dhufuu danda'an yeroon nuuf kenname
yeroo baay'ee expensive yeroo widdii ta'uu isaa beekne yeroo gati jabeessa ta'uu isaa beekne nagaatti akka fayyadamnu fayyaa qabnutti akka fayyadamnu dargaggummaa keenyatti akka fayyadamnu maanguddummaa keenyatti akka fayyadamnu isa kana isin dhaama inni dhumaa dhaamsi kiyya inni buufata sanyii hin nyaatin isa jedhu sanyii hin nyaatin sanyiin qabeenya addunyaati waaqayyo addunyaa lafaa kanaaf sanyii kenna biddeena dura waaqayyo sanyii kenna addunyaa lafaa kanaaf sanyiin waaqayyo lafaaf kenname ammoo buddeena nuti nyaannu nuuf kennite jecha buddeenni kan hin argame sanyii irraati waaqayyo sanyii akka nuti facaafnu barbaada Qorontos lammata boqonnaa 9 lafa waaqayyo ka facaasuuf sanyii kan nyaatuuf buddeena kennu sanyii isin facaatan isiniif kenna midhaa arjummaa keessanii isiniif hin baay'isaa jedha waaqayyo warra nyaatanuuf buddeena warra facaasaniif garuu sanyii kenna waaqayyo sanyii nuuf kenna sanyii waaqayyo nuuf kenna immoo facaasuudhaaf amanamummaa haa qabaannu waaqayyo warra facaasanuuf qofa sanyii akka kennuufi warra nyaataniif waaqayyo sanyii kan kennine akka na hubatta